Abdii fi Nasraddiin yoo ibsaa mana yaalaa geesse mana yaalaa geesse ogeessa itti waamnee yoo kafayyuu baatu taate yoo kadhiisuu baatu taate isinirraa gadi hin bu'u. Isinii golgaa isaa cabse kana irraa gadi hin bu'u. Tanallee of keessattis galmeessaa hin irraanfatina. Badiin dalagamillee badii sirriidha. Laptopillee cabee jira argeetiin jira. Kaameeralleen akkuma isiniin jedhe akkasumattuu daaraa ta'ee jira jechuudha. Hojjamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya kunoo hospitaalarraa dhufne mana seennee jirra. Ibsa achi hirka dhufee xiqqo. Akkan ol beekta. Alatti ammaatiyaa. Bineelfa dhufe. Moota babal'adhu nasiin jedhe. Bas. Akkana ciisi nama akkasii mul'attutti. Gaafa dhumee daawwattoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Xiqqoo na dhukkubaadhaa dhiifama naa godha. Akkami ammasitti si wayyaa'e? Cinaachi kana asiin si dhukkuma asiin si dhukkuma Kana dhukkubadii bakka. duuba kana isa Narra dhaabatanii. cinattee beeksise. Miidhama dhayaa qabdanaan jedhe doktorri. Laa Walla. rabbi sirraa fuudhu inshaallah. Maaltu si dhahe? Maa wanna dhayaa tola. Wanna deebi'ee. Kajoolleen nara deemsanii. Miidhaa gaafasanii moo? Duboo. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya cinaacha kanatu asiin miidhame jedhe doktorri. Akkuma isiniin jedhe gaane hospitaala jiraachuu isaa dura quban qabu yeroo itti bilbilu hospitaala jira naan jedhe kun cinaachuun akka isin argitan kanatti asirraan kun Abdii fi Nasraddiin yoo ibsaa mana yaalaa geesse mana yaalaa geesse ogeessa itti waamnee yoo kafayyuu baatu taate yoo kadhiisuu baatu taate isinirraa gadi hin bu'u. Isinii golgaa isaa cabse kana irraa gadi hin bu'u. Tanallee of keessattis galmeessaa hin irraanfatina. Dhukkubullee waa xiqqoo dhiifama naa godhaati garuuyyuu nama dhukkube maal gootaa hiraartaa haa ciisuu ofirraa jechuun keessa waan hin oolle dirqameeti gaanilleen gaafii tokko gaafachuun qaba. Waan hawaasni na gaafate amaanaa uummanni natti dhaamate dirqaman bira geessuu qaba. Kanaaf ibsaa'ee dhiifama sinaa godhiisi dhukkuballee garuuyyuu rabbi si haa fayyisu dursa rabbi fayyaa si haa kennu wayi si gaafachuu barbaade. Haqiiqa fi dhugaa jirtu sirraa addaan baafachuu barbaade. Amma fakkeenyaaf Nasraddiinii fi laala sanii miti. Amma Nasraddiinii fi Dachaasii yoo fudhatte argitee mi akka isaan wali jiran. Na dhukkubeetiin haasa'uu dadhabe dhugaa dura kaameeraa kaadheen ture haasa'uu fi na dhukkubee jennaan ka'ee deeme. Ta'i akkaataan isaan itti jiran sun sirriidha itti ibsaa'e. Way sirrii jedhee rabbii keeti. Atuu baga dhuftee ani Nasraddiin xiqqishoo osoo ragaa jedheera na wayya maaliif Dachaa jechuun ana yoo anarraa fixachuun duratti odoo Dachaa sirraa fixatameera na wayya. Akkas ture. Tayyee. Gaaf durallee yoomaatiin caasan fiddee dhuftu ani addatiyyaa miti Dachaasiin na jennaan kalaas Dachaas nurratti qofan jenne atummaanu. Dhugaadha sun ani maaliif jedhe beeytani ibsaa'ee sirriidha. Silaa osoo nuu taate akka odoo Dachaasilleen dhufee osoo asitti argame baay'ee itti gammanna ture akkuma ati jette san garuu dubbiin har'aa tuni wanni tursiisuun hin barbaachisu qilleensa seena waan ta'e si hagumaati itti najjaanee haguma walitti dhufne tanaayyuu yoo beellamne milkaa'uu dandeenya yaada jedhuu fi wal jala qabne akkasitti goolamne ofirraa jechuudha. Dachaas illee tarteen qabdu. Dachaas inni viidiyoo tana argu Dachaas jechuun ana Dachaas qaama kiyya. Dhugaa rabbi aarsaa hedduun hojii kafalee naayicha hedduu gola hedduu seenee baacee hedduu dabre isa gatuu hin danda'u. Dhugaa ibsaa'ee waa jechaa jira Dachaas viidiyoo isaa ilaaleetiin ture. Wanni inni jechaa jiru ibsaan manni isaa saamamee qabeenyi isaa miidhamee laptoppiin isaa cabee araaramuun isaa dogoggoraa jechaa jira. Dhagahi baabaa bakka tanatti waan hin jedheefi
yaa Maamad ani dubbii tana hin jibbe dhugaa rabbi maaliif Yaa'ii matana. yaa'ii tana hin jibbe Akkuma jettetti. maaliif hoggaa jette ji'a tokko olii kan inni achitti hidhamee ture Dhuga. hojiin hojii tiyyarraa bade hojiin qabu ilmaan masruufeeti nyaata dhugi fedhan dhabdee keen beeyti ijoolleen Akka. deebi immoo manni kiraa mana arabaa jirra mana kiyyaa miti mana arabaa jirra yoo ati dhabde gadi beeysiin jetti Gadi ba'ee jedhan. isaan immoo sanii miti Dhuga sirrii. asiin namni na doorsisaa doorsama keessaa bahee deebi ammallee immoo Osoo garaan kan kee fedhan. eenyu wajjin qabsoo qaba Dhuga. jiru wajjin qabsoo qabadha moo Nama wajjin qabsoo qabda. dubbiin tuni ani jilmumatti dhugaa rabbii Mee dhugaa ibsaa Wayinsi gaafachuu barbaada. Mushi Nasraddiinii miti. Abdii maa akkasuma meeshaa kee caccabsitanii walumaan caccabsisanii hundi isaatu wallaahi meeshaa kee dhiiseetini dubbiin tun nagaa haa bu'u isinillee akka walitti buutan hin barbaadu jedheetan nagaa labsaan turellee. Araara filadhe dhugaa rabbitti. Osuma beeynuu huba wajjin akkuma sareen jette san. Har'a immoo yaani Nasraddiinis dachaa sirra duuluun ani karaa sirrii miti dachaa irraa haa dhaabatu dhugaa hubee. Dachaa sillee irraa dhaabachuu qaba kaayoo akkas taate. Eeywa kanaafuu an Jarri lachuuyyuu. dubbii tana anaa jecha kalaas waliin fixinaa rabbii keessanii jedhaati nagaa buusaa nagatu caalaa tuun tabraa wal geenyee haasofna ana ammaaf dhaamsi kee kanan jedhan. Hayyee galatoomee ani gaa waan gattuuf hin arraabu. Waan achi garagaluudha. Egaa galatoomee ulfaadhu bu'aa ce'ii hedduu keessa dabarte argitee rakkoo fi gadadoo hedduu keessa dabarte waa hedduu dhadhamte. Waa hedduu argitee ulellee taanaan hidhallee taanaan simmin quxurii jedhan sanis taanaan sitti nafne mee wayinsi gaafachuu barbaade garuu dhiifama na of oolchi mana hidhaa san keessatti wanni si mudate fakkeenyaaf ifaa namarratti dhaamsanii jedhan ifaa namarra dhaamsu jira shaamaa nama qabsiisu jira hidhaa san keessatti yeroo hulaa si cufan siidhaniituma si dhiisan moo sirraa hiikanii ulama qofa si cufanii nyaata gahaa sii kennanii mee naa himi. Yoo dhugaa fete anamma miidhaan keetis akkana fakkaatutti achi keessan na fakkaate. yaani hono kunuu malikada miidhamni kaameeraa duubatti wanti irratti raawwatamaa ture waan laafuu miti. Dhugaa rabbii amma cinaacha malee qaamni kee kun guutuun dalagaa hin jiru garuu alhamdulillah osoo nama darree ta'e karraa kun taane Rabbi fayyaa si'a kennu ayee. rabbi galanni isaa ga'u. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maatii keetti deebi'uun waan guddaadha. Ani kalaas of gadeen jira yeroo sanitti kalaas tama du'aatiin yaadachaa jira malee waa'ee jireenya keessa hin jiru ture. Akkuma argitan viidiyoon ni jira. Ni jira. Sirri. Abdiin yoo akkana kaaravan irra dhaamsus jira. Garuu har'a madaa san dubbachuuf miti ani. Ani madaa san dubbachuu maaliif akkana gaafatte rabbii kee gaafadhu. Maaliif si gaafadha dhiifamas naa godhi na of oolchii wanni si gaadha ta'e cinaacha amma si dhukkubaa jiru kan argiteemi maddi isaa kun hanga hidhaa san achirraa madde moo sababa saniif achisuuf duuba si deebise dhiifama naa godhi. Sanuma nagaan qaba ture. Wallahi mataan nan dhukkubu ture. Amma hunoo dalagachuu dhiisiti yoo xiqqoo ciisee jedhe yoo deemsa karaa guddaa deemee hunda dhukkuba jechuudha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkuma isin argaa jirtan gaa miidhaan kuni achumarraa na eegalee jechaa jira amma immoo daran itti hammatee sadarkaa mana yaalaa dhaqu isa geesse jechuudha rabbiin fayyaa kennuu fi du'aa godhaa fi du'aa cinaa dhaabbadhaa hundi keessanuu jechuudha. Mee ibsaa'ee wayiin ammas wanni jechuu an barbaade miidhamtee achitti illee miidhamee manni isaa miidhamuu hin hafne qabeenyi isaa mana keessaa saamamuu hin hafne wanni nama gaddisiisu jechuudha. Osoo achumattuu miidhamee nagaa ba'ee miidhama san qofa taate miidhaarraan dabaluun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gocha raawwatametti akka kootitti baay'een gaddaa jechuudhaani. Maamila dhagaye ani waan jechuu barbaade odoo dubbii tana keessa deemtee inni irraa qotuu baatanii maaliif beektan meeshaan
ni deebi'as ni badas ni bitama. Rabbi fayyaa namaa kenninaan. Dhuga ammishii fayya. Ittiin deebi'a. Rabbiin riskii naa kennaan ni bita rakkoon qabu. Ammishii maali? An nagaan fedha ture. Nagaan fedha ammas. An dhugaa Rabbi harka keessa wahuma kana guutumaa guututti akka narraa cufutu hin barbaadu. Maqaa kiyyaan namni akka walitti duullee hin barbaadu kana booda. As ga'e kun hundi egaa as ga'e booda kalaas raawwatame wanni raawwatame raawwatame jennee wanni ukkaamsinee irra tarruuf hin qabnu ibsa. Maaliifi dhageega wanni siin jedhe kanamma amma osoo rabbi sittiin godhini amma kun kamma hospitaala dhayite baajata baasaa jirta bar mallaqa baasaa jirta. Nan fixachiifneer dhuga mallaqa baasaa jira. Wanni an jechuu barbaade reefoo dubbii wayii na gaafattee turte achitti bakka kaameraa meeshaa laaptooppii keenya cabee minaamin naan jette eenyu akka cabse minaamin naan jettee turte ani natti ni bilila ani eenyu akka cabse akkoo wanni sin jecha jiru achirratti sirraa dhaabadheeni na dhukkubeentu kaanee dhufne ani baluu cabse viidiyoo wayii argeen ture wanni aara natti ka'e sin jecha jiru ta'eef Nasraddiin dachaa seetu cabsechaa jira. Dachaa Simmoo Nasraddiin cabsechaa jira. Simmoo Nasraddiin cabsechaa jira. Ani immoo kan itti beeku akkana itti hubadhullee gaafa mana seenanii maatii kee akkas godhan sanii kan cabeetti ka beeku namallee. Guyyaa sani. Guyyaa san namni seene Abdulazizii fi Nasraddiin. Kana maal si fakkaate anama dubbii tana irra deebee kaasuu wanni hin barbaanneef maqaa laaptooppiitii fi kaameeraa caccabee qabatanii akka walitti hin duullee fi kan hin barbaadu. Honoo doofsota keenyaa dhagaa. Sun sirri. Arrabbi irratti dhiiseen. Dhuga. Maaliif ani kanillee lafatti hin kaafne ibsaa'e. Fakkeenyaaf uummanni hawaasni dhugaa fedha waan ta'eef mee laaptooppiin duulli amma Nasraddiinii fi dachaas walirratti oofaa jiran sun sababa ibsaati waan ta'eef situ cabse isaatu cabse jechuun jiranii mee ibsarraa addaan nuu baafadhu dirqama saniif si gaafadhe anin beeka atilleen akka ati irra deebi'u hin feene akka ati kaasuu hin feene wanni dabre jettee akka araara labsaa jirtus odoon arguun hawaasatu dirqamaan ibsaa bira dhaqiiti rakkoo sana addaan nuu baasinaan jedhe saniifis bira dhufe si gaafadhe malee bajuu fi miti yoo amma hubadhe kaameraa laaptooppii cabillee si garsiise sirri argeen jira kaameraallee wanni isii argeen si argisiiseen jira dhuga walii darbame caccabuun isaa mush kaameraa miti gaafa hidhaa jiru ibsaa baafna jedhanii maallaqa hedduu irraa fudhan Zeenabirra ibsaa baafna jedhanii asitti argine har'a wanni isaan jedhanii kuni herreega qabu. Kanaaf immoo naa tilmaamaa jechuuf hiyyamte nama dhugaa rabbi laal dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbatteedhaan dhuga ani wanni nan kana hunda irra dabraa jiruuf giddiin afaan naqotanii namni na keessaa baasu jirta malee ani waa hunda maaliif nagaaf waa hunda kana dhiise jechuudha si galee kanaaf yeen Muhammad kana booda na dhukkubaa jira waan ta'eef dullee na kala siisatti galatoomii ulfaadhu ani maaliif daawwattoonni dirqama bira dhaqiitii gaafadhu jennaan dhufee dirqama hawaasa kiyyaa guutuuf dhufe kanaaf ciisee jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya badiin dalagamellee badii sirriidha laaptooppiillee cabee jira argeetiin jira kaameeraalleen akkuma isiniin jedhe akkasumattuu daaraa ta'ee jira jechuudha kanaaf hunoo gaafii isin gaafadhu naan jettan isinii gaafadhe addaan isinii baasetiin jira hanga argitee waan irra ga'u mana hospitaalatti kan deebifne doktora bira geessinee kan laallu ta'a jechuudha. Du'aayii godhaa fi rabbi haa fayyisu jedha. Amal takkitti osoo finne ammas takkitti nan dhaamadu Oromoo. Sagalee ol fuudhi gaa maal taate isa dadhabdeessa? Ni dhagaa bakkee ni dhagaa. Hayyee. Ammas takkitti nan dhaamadu abdi dhoqqee kee jirtu san keessaa deebii. Karaan kun isin baasu. Abdulaziz.
kootu jedhi. Amma isallee akkasitti mana cabsee laptooppii cabsee waan tokko dhiifama godhu addaafi. Deebi immoo Nasraddiinii fi Dachaas akka rakkoo biraa warra geessani. Saffisaan addaan dhaabata. Saffisaan dubbii tana booda dubbii takkan barbaadu waan ta'e rabbi keessa sodaadhaa walitti deebi'aa koottaa walitti dachaaniiti. Furmaata keenya. Nagaa humna furmaata keenya. Bayi bayi. Ayyee galatoomii egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya ani nu hin lola yookaan jechuu jira. Inni immoo araara ammas araaraa jechaa jira. Warruma waa balleesse warruma laaptooppii odoo miidhamu odoo cinaachisaa cabaa jiru adii cinaacha kiyya rabbiin na fayyisaa ni wal'aanadhaa hospitaala deemetiin of laala. Jarri immoo araaramuu qaba walitti duuluun qabanii sababa kiyyaan yaa'in uumamuu hin qabu jechaa jira. Hin dhageettan gaa. Birangaa Dachaasii fi Nasraddiinii Abdulaziz biralleen gaya koottaa waamicha gara araaraa isiniin jechaa jira. Ibsaanii dhaamsa isaa isin biraan geendee jira. Isaaf immoo du'aayii godhaa rabbi haa fayyisuuf rabbi fayyaa bishaanii haa godhuufi isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ibsaay kala ciisuu cuusii fida.